oduu ammi walga'iin waliigala mootummoota gamtoomanii boru gaggeeffamtu yoo ta'e osoo walga'iin hin ga'iin dursuudhaan biyyoonni sadii biyyummaa beekumtii biyyummaa Falastaayiniif ifatti kennanii jiran Kanaadaa, UK fi Awustiraaliyaadha. Waaw! Kanammoo irratti Netanyaa'uun deebisaa taasisaa jira. Ibsa aarii galgala kanaa tokko naasoo taasisee jira. Dursa biyyoonni sadeen kun beekumtii biyyummaa akka kannuyaan Burtuqaalii fi Awustiraaliyaan faan dursee jechuudha. Ka UK'n dursumaa akka kannuu deemtu ibsitee jirti jechuudha. Dilbata kaleessa ibsite akka warra kannuu. Ammoo Burtuqaal akka kan itti sun isifaan ifatti ibsitee jirti. Inni kan itti galgala kanaa waa walgahii duratti jechuudha. Biyyoonni sadeen kun dursanii kannuun akka walgahichi kun milkaa'inaan xumuramuu fi biyyoonni mootummoonni walii gala kan walgahii kan irratti hirmaatan hundi gammachuun akka kannan inni taasisaa jechuudha. Hamilee itti ariifachiisa akkuma ministeerri dhimma alaa Chaayinaa ariifachiisa namuu jechuudha itti muddaadha beekumtii biyyummaa kannaa jechuudhaan ibsa baasetti guyyaa irraan tanaasa taasiseen kun jechuudha. Isaan sadeen kun kannuun akka addunyaan hundi irratti hirmaattu godhee jira jechuudha. Waaw! Hedduu nu gammachiisa. Dhugattuun gammachuu guddoodha. Baga gammaddan jechuu barbaanna. Baga gammaddan. Tarkaanfii tun isteeppii duraati. Isteeppiin itti aanu immoo nagaya buusuu fi lola dhaabuu keessatti uummanni hundi wajjin dhaabbatu. Mootummoonni hundi wajjin dhaabbata jechuudha. Beekumtiin biyyummaa isaaniif mirkanoote taanaan. Waan inni asirratti isin hubachiisuu jira. Erga namoonni dhumee beekumtii biyyummaa kannuun maal bu'aa qabaa jettan. Akkanumatti biyyummaa takka kaatee nagamuun mirkanootu. Biyyummaan isii gadi hin dhaabbattu yookaan nagamumaan milkiin hin jirtu. Aarsaa guddaa kafalaniiti yoo fakkeenya isinii kaase biyyoonni Awurooppaa kun gaafa Jarman irraa caban waan isaan ta'a turan seenaa kitaabota dubbisuu hin deessan. Akkasuma biyyoota Arabaa kanaas yoo fudhannee jechuudha. Biyyoota Afrikaa fudhannees akkasii biyyi nagaan eltirumaa fi biyyi teenya gaafa jechuudha wajji wal lolaa turte gaafa biyyata qaama tokko turte. Hanga isii lolte Shaabiyaa lola Shaabiyaa san gidduutti namoonni miliyoona lakkaa'amanii dhume jechuudha. Akkasitti lolli laaftutti biyyi tun nagaa hin harkattu insha Allah. Lafeen gootota hedduu tan akkasii wareegamtee suni bu'aa harkattee dhaloota isaaniitiif bu'aa harkattee kennee yaanna insha Allah boruus walgahiin waliigalaa tun waa iddoo argamsiisu ta'es kanatti aansuudhaan guyyaa har'aan tana mootummaan Suuriyaatis walgahii hirmaachuudhaaf Ameerikaa galanii jiran ministeerri dhimma alaa Suudiitis walgahii hirmaachuuf Washingitaan seenanii jiran ammoo oduu kanatti aantu takkaan gammachiisaa keessaa jiddumammee mallattoo gurraatiin irratti godhaa subscribe godhaa haa oduu bireeddoon isinii fidee waliigaltee mootummaa jechuudha. Paakistaanii fi Suudii kan waraana waliin makuudhaan waliin hojjechuudha. Hanga nukuleeraallee dheeressuudhaaf jechuudha. Gabbisa nukuleeraa ilaa Suudiitti jaanii walii mallatteessan biyyummaan Falastiin mirkanoonaan nageenya Falastiin eeguudhaaf gara achiittis ni bobbaafna jechuudhaan ibsa galgala kanaa baasanii jiran. Waa barlaa tokkoomuun ijaaramuun waliin jechuudha. Socho'uun akkanatti bu'aa fiddee jechuun waan nama gammachiisu dhugatti jechuudha. Biyyummaan walgahii borichi boruu gaggeeffamu kanarratti mirkanoonaan biyyoota hundaan harki biyyoota 550 keessaa biyyoonni 140 ol mirkaneessinaan kun diduus rakkoo miti. Kana booda humni nageenya waloodhaan gamas bobbee nageenya buusaa jechuudha lolaan ni dhaabsisa. Ammoo Netanyaa'uun galgala kana akkamitti Kanaadaa, Awustiraaliyaa fi UK'n beekumtii biyyummaa Falastaayiniif kan nu hin dandeessu kun mirga sarbummaa daangaa keenyaatti maarree jechuudhaan haasaa lolaa tokko taasisee jira. Aaraan taasisus waa takka Tiraambii deebisaa kana tokkollee hin qabu jechuudha. Kan namaa jirtu kunoo walgahichaa dura Tiraambii immoo waa'ee nageenya noobeeliitti haasawaa jira. Tiraambii akka ijaa jirutti kana hundarraa badhaasni jechuun noobeelii bara kana anaan mala sababni isaatis waraana gurguddaa hedduudhaan dhaabe waan ta'eef jechuudhaan haasaa taasise. Inni itti jiru bakka badhaafamuudha. Bara kana badhaasa fuudhuudhaan qabaa jala muratee jira jechuudha. Kana baga gammaddan isin jechuu barbaadna mootummoonni hundirratti hirmaadha. Ammoo biyyi teenya yoo beekumtuu biyyummaa kana kan nurratti hirmaachuu baatte dhugumatti nu aarsitis. Maaliif jennaan waan feetellee ta'u namummaan itti dhagahamuu qaba jechuudha. Feetu Israa'el wajjin jiraatti feetu kan feetee wajjin jiraatti jechuudha. Biyyoonni dursanii akkanatti kan biyyoonni Islaamaa tokko obboleeyyan isaanii cinaa dhaabbatanii beekumtii hin kennin duraanis waan kan ta'in warri dhiibbaa godhaa jiruu fi hanga ammatti dursanii beekumtii biyyummaa kannan warra lixaati. Kun namummaa nama dhagahamudha. Kanaaf biyyi teenyaas akka dheengaddattee harki keessan boodatti aanee dhokatee akka teenya jechuu barbaanna. Kannaadha isiniin jenna Falastaayiniif beekumtii biyyummaa. Kannaa isin alattis isin kan nu baattanis biyya ni harkatti. Biyyummaan isin dhugoomtiif. Kanaaf ammoo keessaaftanii salphatanii abiyootumoota hedduu kana keessaa. Kun dhaamsa keenya kanatti aansuudhaan oolmeen Gaazaa guyyaa har'aan tanaa nama gaddisiisus haleelaan Israa'el Gaazaa irratti raawwattee namoonni 27 guyyaa kana
ajjifamuu akkasuma saayidii afran keessatti namoonni 75 guutuun du'anii jiranii waliigala namoota 65tu dhumee jaallola waggaa lama deemaa jiru kana keessatti rabbiin hiree sheeduma keessatti agalmeessuuf biyya isaanii gammachuu tana tagaffiin xabaatu nu waa godhu nu dhageessee akka nu dhageesse kanatti lafatti qubsiisee hojiirra oolchee rabbi nu waa gammachiisu. Kanatti aansuudhaan oduu gammachiisaa biraa Suudiin warqee kiiloomeetira 125 dheerattu makkuma keessaa daangaa bakka irratti argachuu miidiyaan isaanii guyyaa irraan tanaa gabaasee jira. Kun warqee addunyaarraa tokkoffaa guddina jechuudhaan dheerina jechuudhaan amma mirkaneessanii jiranii waaw baga gammaddan jennaan gaa biyyoonni jiddu galaa kun waa hundaan badhaayee bar biyya aanbiyoonni hedduun eebisanii. Kanaafi tunis oduu gammachiisaadha maashaallah mabruuk jenneen jira. Kanatti aansuudhaan aktiivistoonni Israa'el guyyaa irraan tanaa hiriira gaggeessaa oolan Israa'el irratti kun waan baay'ee nama gammachiisu gaafa sabni kenkee dhugaan agaree jechuun namni dhugaa hojii dhaabbachuu qaba yeroo kamuu gartee miti alaabaa Falastiin ol qabuudhaan daawun Israa'el jechaa oolan jechuudha. Israa'el gocha Neetanyaahu balaaleeffachaa oolan akka gaariitti namummaa hojjechuun akkanaa jechuudha. Kanatti aansuudhaan Iiraan misaayila haaraa oomishtuun xumurtee kamisa dheengaddaa yaalii taasiftee jirti. Itti dabaluunis nuti dhiibbaa Awurooppaatii fi Ameerikaa hin sodaannu sodaata kan qabnu jechuudhaan akeekkachiiftee jirti. Dhiyeenya kana egaa biyyoonni Awurooppaa keessattuu biyyoonni Awurooppaa kuni himata bananii jiran waliigaltee nukuleera nu wajjin jechuudha nuti irratti mallatteessuudhaaf akka waliigallu dhiibbaa qoodhaa jirru wajji mari'achaa jirru ni diddee jechuudhaan irratti deebisaa jiranii kanaafis akka sodaan qabne ifaan ifatti himtee jirti jechuudha. Tana jechuudha namni jabaachuudha qaba. Mootummaa Suuriyaa yoo ilaaltan suuraa isaanii asirratti isin maxxansa suuraa isaa Ahmad Sharaa kaleessa shoora keessa jechuudhaan yaabamaa ture irrattis duulamaa ture Awurooppaa fi Ameerikaan guutuun warri lixaa. Arrammoo kabajaadhaan akkanatti simannaa afeerraa walga'icha irratti illee waamicha godhanii fi akka afeeramu dhiyeessanii jechuudha. Gaafii dhaqee amma hirmaatee gammachuun suufasaa uffatee kaleessa gaara keessa hidhatee jira jechuudha. Jabaannaan namni si jaalata jabaannaan si qabatan jabaatteeti dhugaan hidhattee qabsooftee gatteessee dhumaatii boodaan akka ifaan jiru beektee mari'attaa jechuudha. Nama hundaa wajjin dantaaf namni si dhufaa kanuma. Kanaa wajjin wal fakkaatu wanni inni dhimma cinaaksan jechuudha. Mootummaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa ilaallata jedhee fi maaliif jennaan naannoo lama gisee wal dho'itu akkuma dheengadda Affaarii fi Somaaliin wal dho'aa turte deebi'anii qaama federaalaa Somaalummaan ifi jechuu daangaa Affaar sarbuudhaaf dheettee weerara bante firraa dhoorkinaan mootummaa pirezidaantii dhimma Islaamaa Itiyoo waliigalaa fudhachuudhaan Affaar dhaqanii araara gaafatan dhiifama. Kanaafi pirezidaantii naannoo Oromiyaatis qophiif leenjisee hin taa'u gaqqabee deemee achi geessee uummata sarraa dhoorkee nagee buusuu qabaachuudha. Uummanni kana eddaaf booda naannoo galaggala naannoo isaan jalatti maxxanee boodachee alatti miidhamee lafa hunda dhabaa jechuudha. Kun ta'uu hin qabu. Itti gaafatama qaba waan ta'eef aangoo isin irraan turre wanta godhannaan. Iiraan guutumaa guututti humna si jabeeffachuu sirriitti himtee jirti yeroo ta'u isuun qophiidha. Kanatti aansuudhaan gara uduulee biyya keessatti isin deebinamee jidduun sabskiraayib godhaadha. Guyyaa irraan tanaa waraana Hursotti leenjisaa turan dhibbata maallaqaawwan eebisanii jiran. Itti dabaluunis haasawaa dhiyeenya kana guyyaa kitaaba ida'amuu mootummaa ida'amuu jechuudhaan eebisee Dr. Abiy Naasaa taasiseen of qopheessaa jechuudhaan ulaa galaanaa jechuudha. Harkachuun keenya waa'ee ollee of qopheessaa yoo jechuudha. Marii kan barbaadan marii dhufan taates marii wajjin goona guutaanis humnaanni harkannaa waan jiru jechuudha. Haa kannaa jechuun hiikni haasoo isaa kanaaf asab keenya jechuudhaan kan dhaadachaa jiran qabsoon itti deemtu tarkaanfii humnaa taatus tantolaa taatus waggaa 5 guutuu kadhachaa turre jechuudhaan dubbate. Ammoo akkana jechuun obsa fixannee kana booda dirqinis ni harkannaa bishaan keenya duraanis jechuudhaan biiti guddoon tun akkana ta'uu hin qabdu bishaan dhabuu hin qabdu dhimmi ulaa galaanaa dhimma jiraachuu dhabuu jechuun irratti deebiin kan dubbachaa ture ifatti akka of qopheessan waamicha uummata guutuuf godhee jira jechuu ergaa dabarsee jira Dr. Kanatti aansuudhaan kaantiibaan magaalaa Finfinnee waliin taanaan waa hunda dandeenya wanni dandeenye takka illee hin jirtu jechuudhaan mana yookaan deemnee yookaan ijaarama manaa jechuudha kumaa fi 600 wayii kana ijaaruudhaan xumurame namoota qaama miidhamoo ta'aniif har'a guututti qooddee jirti. Kanarratti haasaa taasistee jirti. Kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati. Oduulee nama gammachiiftu baay'ee. Oduulee biraatiin hanga walitti deemnutti sheer godhuudhaan facaasaa hanga isin odeessu oduu ammeetii oduulee bireedduu argachuudhaaf gara jechuudha. TikTokin oduu ammee gara YouTubenis oduu ammee gara Facebookiin Jamaal Oromoo jechuudhaan barreeffattanii argattan inshaallah hordofaa sheer godhuudhaan facaasaa galatoomaa walgahii boruutis akkasumas isin jalaan isin biraan geenye oduu gaggabaabduu bireedduu argachuudhaanis mi'ooytu
nu hordoftan mallattuma gara tiktookiin mallattuma sanii jechuudha ida'uu san balleessitan gama wannaati tuqaa gurraatti san tuttanii sabskiraayib gootan gara feesbuukaatiin fooloo gootan galatooma assalaamu alaikum.